Yoo akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya waliif TV irraa oduuwwan keenya kallattiin karaalee miidiyaalee hawaasaa keenyan isin bira dhaqqaban qabannee dhiyaannee jirra. Hanga footoo duutiin itti kenna. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balallii biyya keessaa bakkeewwan afuritti taasisuuf ture addaan kutuu beeksisee jira. Lammiileen Keeniyaa Itoophiyaa keessa jiraatan hajaja nageenya mootummaan Itoophiyaa baase akka kabajan ammoo imbaasiin Keeniyaa Itoophiyaa keessa qubatu akeekee jira. Biyya alaatirraa ammoo walitti bu'iinsa humnoota Sudaan hordofe lammiileen Sudaanii walakkaan oltaan gargaarsa nyaataa akka barbaadanii United Nation addeesseeti jira. Xiinxala oduulee qabannee jirra. Kanaaf kan biroo kasinitti himuu amboruu mashiitiin waliin tura. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balallii biyya keessaa bakkeewwan afurii haquu addeessee jira. Naannoo Amaaraa walitti bu'iinsi keessa jiru bakkeewwan afuritti balalliin biyya keessaa akka haqame daandichi maamiltoota isaatti himee jira. Daandichi ganama har'aa kana maamiltoota isaatiif akka akeeketti balalliin gara magaalota gurguddoo naannoo Amaaraa walitti bu'iinsaan miidhamaa jiruutti taasifamaa jiru afur kan guyyaa roobii kamisaa fi jimaata dhufuu fi beellamamee ture akka haqamee addeesseeti jira. Kana hordofuun magaalota akka Dasee, Kombolcha, Gondorii fi Laallibalaa akkanuma lammoo magaalaa guddoo bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa taate Baahir Daarilletti balalliin taasifamuu haqamuu daandichi addeessee jira. Daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa maamiltoota isaa gara iddoowwan kanneenitti imaluu fi tikkeettii bitatanii turan tikkeettiin isaanii waggaa tokkoo fi kan hojjetu ta'uu himuuni gara fuulduraatti ammoo yennaa barbaadanitti kaffaltii dabalataa tokko malee jijjiiratuun balali'uu akka danda'anis addeesseefii jira. Lammiileen Keeniyaa Itoophiyaa keessa jiraatan hajaja nageenya mootummaan Itoophiyaa baasee akka hin tarkaanfanne imbaasiin Keeniyaa Itoophiyaa keessa jiru addeesse. Imbaasiin Keeniyaa Itoophiyaa jiru gorsa lammiilee isaatiif kenneen lammiileen Keeniyaa seeraa fi dambii mootummaan Itoophiyaa olaantummaa seera kabachiisuuf naannoo Amaaraatti labsee akka eeggatan akkanumallee ammoo sochii naannolee nageenyi hin qabne keessatti taasifamuun rakkoo of qusatan addeesseeti jira. Labsiin yeroo muddamaa haala nageenya naannoo Amaaraa waliin wal qabatee bahe seera idilee tokko irra cimaa waan ta'eef lammiileen Keeniyaa Itoophiyaa keessa jiraatan dambii labsii mootummaan Itoophiyaa baase eeggatanii akka jiraatan imbaasichi addeessee jira. Lammiileen Keeniyaa biyyattii keessa qubatanis imbaasicha waliin qunnamtii gaarii akka qabaatan qondaaltonni imbaasii Keeniyaa Itoophiyaa keessa qubatu dhaamaniifii jiru. Itoophiyaan haleellaa hidhattoonni faannoo jawwisaa jedhaman raayyaa ittisa biyyaatii fi qaamolee nageenya naannoo Amaaraa irratti banan to'achuuf jecha hagayya 4 irraa kaasee naannichatti labsii yennaa muddamaa labsee turuun isaa kan yaadatamudha. Komishiniin marii biyyoolessaa Itoophiyaa walitti bu'iinsa dhiiga dhangalaasaa jiru kutaalee biyyattii bakka garagaraatti mul'achaa jiru hatattamaan akka dhaabbatuuf waamicha dhiyeesse. Walitti bu'iinsi yeroo ammaa kana biyyattiitti mul'achaa jiru haal duree tokko malee dhaabbachuun gaaffileen hunduu mariin akka furaman komishinarri olaanaan komishinichaa Profeesar Masfun Arayaan ibsa kennanii addeessanii jiru. Komishinichi walga'ii hatattamaa gaggeessuu isaa kan hime komishinerichi walitti bu'iinsi hatattamaan yoo hin dhaabbanne hojiileen komishinichi hojjechaa jiru irratti dhiibbaa akka qabaatus addeessanii jiru. Kabajamoo daawwattoota keenyaa ammallee oduun keenya akkuma itti fufetti jira. Oduuwwan biyya alaarraa argannetti dabarra. Walitti bu'iinsa humnoota Sudaan hordofee lammiileen Sudaan walakkaan oltaan gargaarsa nyaataa akka barbaadan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii addeesse. Walitti bu'iinsa Sudaan baatiiwwan lakkoofsise hordofuun lammiileen biyyattii miiliyoona 24 ta'an jechuunis baay'ina biyyattii keessaa walakkaan ol ta'anii gargaarsa nyaataa fi biroo akka barbaadanii akkanuma lammoo waan akka uffataatii fi nyaata ciisichaa fi naannoo nagaa qabu akka barbaadanii qondaaltonni UN 2 himanii jiru. Qondaaltonni dameelee UN 2 daayireekteriin hojii dhaabbata gargaarsa namoomaa fi daayireektar olaanaan dhaabbata daa'imman UNICEF akka jedhanitti lammiileen sababa walitti bu'iinsaatiin gargaarsa namoomaa jalatti kufanii jiran miiliyoona 24 keessaa haga ammaatti namni gargaarsa argatee jiru miiliyoona 2.5 qofa ta'uu addeessanii jiru. Ammas rakkoon hamaan gaaga'amaa fi jeequmsa Sudaan keessatti deemaa jiru mul'isu lakkoofsa kana dabalchiisuu danda'a jechuun yaaddoo qabanis ibsanii jiru. Wallabdeen Sudaan ammoo ji'oota afurii fi dhiyaate kuni namoota 3,000 ol ta'an du'uuf kan saaxile yoo ta'u lammiilee gara 6,000 ta'an ammoo akka madaa'uu danda'an qorannoon lakkoofsa mootummaa dhuma ji'a waxabajjii keessa baasee addeessee jira. Haa ta'uuti garuu lakkoofsi kun kanaan ol ta'uu akka hin oolle haakimoonnii fi aktivistoonni Sudaan keessa qubatan addeessanii jiru. Lolli Sudaanii humna dafee dhaqqabaa Sudaanii fi raayyaa ittisa biyyaa Sudaan gidduutti kan uumame baatii 4 har'aa dura ture. Haga ammaattis lammiileen hedduun kan buqqaan yoo ta'u namoonni 3,000 fi 6,000 ta'an ammoo madaanii jiraachuu haakimoonni addeessanii jiru.
Ukraine yaalii ajjeechaa pirezidaantii biyyattii Volodymyr Zelensky irratti tolfame to'achuu addeessee jirti. Shira ajjeechaa kanas kaxaxaa jiru Raashiyaa akka ta'es tajaajilli tika biyyaalessa Ukraine addeessee jira. Tajaajilichi akka jedhetti dubartiin tokko shira Raashiyaan pirezidaantii biyyattii Volodymyr Zelensky akka ajjeestuu fi xaxaa turte jalaa to'achuu addeessee jira. Lola addunyaa kana dirree biyya isaa irratti gaggeessuu fi karra kasaaqan pirezidaantii Volodymyr Zelensky ji'a waxabajjii 2023 darbe keessa iddoo waraanaan miidhame tokko daawwataa turanii jiru. Daawwannaa isaaniitiin dura ammoo sagantaa imala isaaniitti baruuf jecha dubartiin amma shira ajjeechaa kanaan shakkamtee qabamte kun yaalaa turuu tajaajilli basaastota Ukraine addeessee jira. Ukraine yeroo mara irra deddeebiidhaan jiraattota biyya isii keessa jiraatan kan Raashiyaa deeggaranii waraana Moskoo gargaaruu fi odeeffannoo dabarsuun na rakkisaa jiran jechuun lammiilee biyya biraa biyya isii keessa jiraatan basaastummaan himataa turtee jirti. Pirezidaantii Zelensky waa'ee hidhamuu dubartii kana dhaga'uu mirkaneessuun hoogganaan tajaajila tikaa Ukraine waa'ee tarkaanfii gantoota irratti fudhatamuu natti himee ture jechuun miidiyaaleef himanii jiru. Raashiyaan haga ammaatti hidhamuu dubartii basaastuu sanii ilaalchisuudhaan waan dubbatte hin qabdu. Tajaajilli nageenya Ukraine garuu ibsa kenneenii dubartiin suni yennaa odeeffannoo basaasa Raashiyaaf dabarsuuf yaaltu to'atamuu addeessee jira. Lolli Ukraine fi Raashiyaa atoo fala hin argatin guyyoota 500 ol lakkoofsiisee jira. Haga ammaattis lolli kun dachee Raashiyaa atoo hin seenin lafa Ukraine irratti gaggeeffamaatii jira. Oduu xiinxalaa kennaan ammoo humnoonni Amaaraa magaalotaa fi kutaalee biyyattii akka ristii abbaa isaaniitti ilaalan kaayoo lafa abbootii teennaa deeffannaa jedhu qabachuun lola naannichatti bananiin lubbuu lammiilee hedduu galaafachuu irratti argamu. Dhiyoo kana maqaa Jawusaa jedhamu kan moggaafaman humnootiin faannoo Amaaraa ka'umsi kenna Amaarummaadha yoo jedhan galmi kenna immoo Itoophiyaadha jechuun sochii heera mootummaa humnaan diiguutti bobba'aniitii jiru. Waayilli kenna Daani'eel Tasfaayee ammoo maddeen garagaraa obeeffachuun akkaa fi akeeka sochii fiinxalee naannoo Amaaraa raawwataa jiran kanarratti xiinxala qopheesseetii jira. Nuyi fira waaqaatii bulchuuf malee buluuf hin uumamne sabaaf sablammoonni Itoophiyaa kan amantaa afaanii fi aadaa keenyaan hoogganamu uleenuu isaaniif qirenneen reebamu kan jedhu gareenuuf tuulummaan keessatti goobe gareen warra nu malee tuuti finxaaleeyyii jibbiinsa Oromoof Oromiyaan summaa'e har'allee seenaa cunqursaa sana alaala guuraa jira. Waggoota 150 oliif uummattoota Itoophiyaa waan fedhan baachisanii uffata isaanii qofa ibsutti uwwisanii ofii boonanii uummata kaan boossisanii seenaa hadhaa lafti baachuu hin dandeenye hojjetanii dachee Itoophiyaatiif sababii abaarsaa ta'an. Yeroo dhiyoo warraaqsi jijjiiramaa Itoophiyaa keessatti sochii qeerroon hoogganamu sanatti kan hafuura hin baafatin gareen faannoo jedhamu fuula ilmaan wayyaanee dura gola sodaatti hidhamee ture. Siyaasni Oromaaraa gaafa eegalame seenaan darbee seenaaf ol ka'amee wayyaanee kuffisuuf taphni siyaasaa yommuu eegalamu gareen warra nu malee geerarsa jaallatu mataa wal qabatee qeerroo dhiigasaa aarsee faana injifannoo qooddachuudhaaf hiriire. Maqaa faannoo jedhu moggaafatee injifannoon kuniyyuu kan kooti jechuuf utuu hin saalfatin qixxee qeerrootti of lakkaa'e. Gaafa sirbaa gaafa geerarsaa jeekkaree ho'isuun aadaasaa kan ta'e gareen finxaaleeyyii Amaaraa waca uume teessoo abbaasaa hamaa sana dhuunfachuudhaaf miidiyaa qabuun wal ijaaruu eegale. Oromoon nun bulchu jedhee jechoota jibbiinsaa facaase. Haaloo sana ba'achuufis pirezidaantii naannoo Amaaraa Dr. Ambaachoo dabalatee aangawoota naannichaa irbaata rasaasaa godhe. Bara 2013 eegalee ammoo naannoo Oromiyaa addumaan ammoo daangaa Wallaggaa keessatti seenuun gareen finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jedhamu ummata kuma dhibbootaan lakka'amu qeef qabeenya isaanirraa buqqisanii jaarsaaf jaartii qeetti dhalatan keessatti ajjeesan. Gochi bineensummaa gareen faannoo Wallagga keessatti raawwatennisuu kanneessaan ammoo ilmaan Oromoo ajjeesuu irra darbanii mormarraa muruun ittiin sirbanii seenaan abboonni isaanii raawwatan kan harma muraa farka muraa dhugaa ta'uu ragaa ofirratti ba'an. Waraana kaaba Itoophiyaa waggoota darbee lamaan TPLF waliin geggeeffame carraatti fayyadamuudhaan ummata Oromoo Walloo konkolaataatti fe'anii gara gammoojjiitti geessanii jublaadhaan bakka tokkotti ajjeesan. Dhukkubsataa mana yaalaa deemu karaarratti konkolaataa keessaa buusanii hospitaala hankaasanii ajjeesan. Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosatti ganda hadheechaatti finxaaleeyyii faannoo daangaa darbuudhaan lubbuu namoota 7 galaafachuunis seenaa dhiyoo kanaati. Jagnoota Oromoo Kaarrayyuu tuttuqanii daangaa babal'ifachuuf hanga barjaa yookaan taappellaa dhaabbachuutti ga'an.
Shawaa Kaabaatiin seenanii lafa Oromiyaa warra akka Qimbibiit naannoo Amaaraa keessa oolfatan. Lafti qonnaan bultoota hektaara 280 ta'uu naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Qimbibiit jala ture haala hin beekamneen naannoo Amaaraa jalatti bulaa jiraachuu bulchiinsa aanichaatu himee ture. Gocha isaanii bineensummaa kana kan gitu adabbiin garee faannoof kenname homtuu hin mul'anne. Gareen kun hanga hoggansa mootummaatti caasaa jabaa ijaarratee humna guddaa kuufatee yaaddoo biyya kanaa ta'e. Siyaasaaf jecha faaruuf dubbiin gocha faannoo hin ibsine yeroo adda addaatti paarlaamaa biyyattii irraa dhaga'ames ilkee isaanii qaree Oromiyaatti hammeesse. Olee bulee olaantummaa finxaaleeyyii Amaaraa uummata biyya kanaatti deebisuuf faannoon raayyaa ittisa biyyaa wajjin wal waraanuu eegale. Humni faannoon qabu waraana Itoophiyaa dura isa dhaabuu danda'amoo humni tumsa kennuuf abdachiisee jira laata shakkii jedhuuf kan hamatamu mootummaa Eertiraa ta'uu mala jedhu xiinxaltoonni siyaasaa. Lola TPLF waliin ture keessatti yakkoota gurguddaa uummata Tigraay irratti raawwachuusaan kan balaaleffatame waraanni Isaayyaas Afeworqi ulaa Walqaayitiitiin waraana isaa gara naannoo Amaaraatti harkisuuf akka yaadu himama. Aktiivistoonni sagalee faannoo ta'an biyya keessaa hanga biyya alaatti galmi waraana isaanii kiiloo 4 to'achuu akka ta'e dubbatu. Gaala ganama baddee galgala hin argan akka jedhamu gareen ganamaan adabbiin itti yarate amma biyyattii jeequudhaaf jabaatee jira. Dubbiin naannoo Amaaraa jabaachuu gaafa baruu manni maree ministeerotaa labsii yeroo muddamaa labsee jira. Garee kanaaf maqaan faannoo jedhamu lagatame maqaan jawwisaa jedhamus moggaafameera. Qaamni hidhachuun mootummaa naannoo Amaaraa humnaan fonqolchuuf yaalaa jiru magaalota godinaa fi aanaa tokko tokko qabachuu kan himan daarekteera waliigalaa tajaajila tikaaf nageenyaa odeeffannoo biyyaalessaa obbo Tamasgeen Xurunaati. Faannoo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti waraanni eegalame har'allee cimeetti ufee akka jiru gabaasaaleen adda addaa himaatti jiru. Bulchiinsa magaalotaa fi naannoleen biyyattii hunduu garee faannoo irratti tarkaanfii fudhatamaa jiru kan deeggaran ta'uu ibsa isaanii hagayya 7/2023 guyyaa wal fakkaataatti baasaniin mirkaneessanii jiru. Imbaasiiwwan biyyoota adda addaas lola kanaaf yaaddoo qabaachuu ibsanii nageenyaaf xiyyeeffannoo qaban ibsanii jiru. Wal waraansa eegalame kanaan karri galumsaa itti cufamuun gara maatiitti galuuf kan danqaman barsiisonni yuunivarsiitii qormaata qoruuf gara naannoo Amaaraa turan nageenya isaaniif yaaddaa jiraachuu himamaatti jira. Oduurraa gama mootummaatii dhagaameen ammoo naannoo Amaaraatti labsiin yeroo muddamaa akka labsamuuf sababa kan ta'e walitti bu'iinsi humnoota nageenya mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti deemaa jiru marii karaa nagaan furmaata argachuu akka danda'u mootummaan ibseeti jira. Humnootiin faannoo akkuma baratame lola kana gara naannoo Oromiyaa kanaan dura haleelaa turaniitti babal'isuu malu sodaa jedhurraa ka'uun of eeggannoon akka jiraatu rogeeyyiin siyaasaa ibsaniiti jiru. Kabajamoo daawwattoota keenyaa kan dhaggeeffataa turtanii oduu waliif TV kallattiin karaalee miidiyaalee hawaasaatiin isin bira dhaqqabaa turanidha. Odicha isinitti himuun kan isin waliin ture Amboroo Mashiiti. Oduu xiinxalaa guyyaa keenyaa har'aatiif Daani'el Tasfaayee waan waliin tureef galata guddaa qaba. Kan hordofaa turtan hundi fayyaa argadhaa isiniin jenna. Nagaa ta'a.